كنوادا جلالا ننجرا بربادا واي كدبا الرتيسا أكاسيم يودو غوربا واي كدبا دبا في أرمرت هرما في دبا الرتيسا كأما دبرما مو أما جنا بوينتي هاروتي سينا جرتان دربما تلفت هوجي كوت دربما في تطبيق حاجة جدا كان دربما جت سوني لا لا كان جت ديبي سايس كان دربما ديبي أكن جت سوني أني أك سورتي جت جدا أك دمفا كوتي أمنيني فودو سوني مو ميرغا كوتي No, mirgan kabdu kanarratti mirgan kabdu si erga bilisaanin si erga delivery illee natsa si erga. Let it go. No, serious, wallah serious. It's okay. Hey, let it go. Let her speak. Let's talk like seriously. Let her speak. Really, I know, but he's not listening to her at all. It's not even right. Ati nama biya ammayyaa keessa jiraata. Biya even maqaasaa si barreessinaan illee ankaniin ittiin delivery kafalullee ati achi bitachuu dandeessanii jira biyya keessan illee. No galatoomii abbaa ani barbaadu waan akkasii garuu aadaa keessaa ba'i. Amma aadaa abbaa giddi as akka information ati namaa himuu dandeessa. Walla har'a sooretiin gadhisu. Okay, isiin haasoftu yeroo kenniif kaa. أما دي بيت سورتين كان وادانا فسنتو dhugaa dubbatuuf abbaa giddi ana mareefu gisee abbaa giddi qofa ta'u xiqqoo konfirna godhaa ture beekta amma kiliirna taate waan yoo isin lamaa wal mormaa dhuftanii dhugaa dubbatuudhaaf jechaadha namni waa beeku lama yoo waliin haasa'u gidduutti kan biroo irraa fayyadama amma namni as jiru kun dhugaa dubbatuuf parsentii walakkaan wama amma nu irraa haasayaa jirru kana iyyuu namni understand hin goone hin jira wama takka kan galiniif jecha taa'eetuma dhageeffata malee likki dabbaa harma maalii hojii jedhamu bichaa dhageetuma taa'aara malee waan irraa haasamaa jiru kana guutuun hubanne anamma dur dhugaa dubbatuudhaaf dabbaa guddisanii maal maalii jedhanii just kinu akka loon yoo furdisuu barbaadan marfee waraananiituma yookiin nyaatan sooretti kijibduudha dhiisi abbaa giddi naan jedhan no sooretti No. yaa soorettiin filigii isheen waan isheen beektuurraa naa'imaa jirti I understand she is professional by the way. Ano akkasumatti fakkaatu. Yeah, no, medical wordii isin dubbatturraa ni hubadha. Anaaf isheen walii galla. Waan isheen dubbattu naa gala, waan an dubbadhullee isheedhaaf ni gala. Itti fufi sooretti. Garuu agaati dawaa kana try gootutti sin gadhisu. Oh my God. Fakkeenyaaf sila muuxannoo kan koo hime yaalee waan na qunname hime. Atillee yaalta. Abbaa giddi barkuni waan ofii ula waan ofii ofirra yaalanii miti atama fakkeenya dubartiin tokko dawaa dubrummaa deebisu kana yaaluu yoo barbaadde dawaa kana fayyadamtee dhiirallee barbaachisaa bar dhiira dubrummaa sana. Baay'isoo no ani akka ogeessa tokkotti mootummaa ani keessa jiru kana ni amana. Fakkeenya nama abbaa warraan qabne tokko qoricha biiroo dubrummaa qabu fudhadhoo itti eenyu fudhatu dubrummaa sana. Yeroo tokko dubbadhu. Gaafii kiyya naa deebisu bulchaa dubbadhu irratti gaafii kana qofa gaafadha. Fakkeenyaaf nama tokkoon qoricha kan kee kana qofa akka cheek godhu barbaadde yoo fudhadhu ati jetteen qoricha sana fudhateen fayyadama namni sun. Garuu rizaaltii waan sanaa nama laalee deebisuuf yoon qabaannoo fakkeenyaaf dhiira dubrummaa sana fudhateen mirkaneessuuf yoon qabaannoo fakkeenya abbaa warraa yookiin booyfireendi. Ani riikardii qabaa riikardii Awustiraaliyaa laanaa erge misila sarchi godha. Warra Awustiraaliyaa dhiis fakkeenyaaf siin jedha warra magastii kana keessa jiru keessa. Anillee ofii kootiillee try godhe bar kan koos ka isin hime responsi na kenni kan lamanu darbi baay'ee. Please, wrong information about dabarsin. No, there is no wrong information by the way. You are talking wrong information aside. Wanti durummaa deemsa water misable no. Water and oil misable gidduutti jira. Yoo bishaan dhiqattes sirraa bu'a. Jeelin naturally jechuudha. Isheen gaafa jeelini beektame rifeensa mataatti akka dibattu. Akkasitti hojjetamee dhufu jira qaama saalaatiif jechuudha. Akka inni qaama saalaa miine godhamee hojjetama. Haga tokko gaafa jalqabatti fayyadamtu dibbinni godhee qaba.
ati humnaan itti seennaan intalli dhiiguullee dandeessi walla sirraa ofirraa si darbatti maaliif sirees waan ukkubuuf cufaa dubbin ጊዜ dawa kan itu kan waa hunda wajji jarrabdamoo garuu hayyee itti fufu gaafa ati humnaan caaltee mootti seentu hagumaati durbummaa fudhatte filgoota isiinillee haguma yeroo lammaffaa durbummaan si fudhatameetti filgooti osoma ofiin harkaan gootee ofiin hojjettee deemtellee waan sana seensi ni gooti deebitee yaadatti isa darbe san no abbaa giddi durbummaan kun ka isinirraa dhufee fi ka naachuraalii ta'uu addaan beekuu hin danda'a? ati addaan baasuu hin dandeessu baay'ee maali yoo duraan ishee beektee fakkeenyaaf intala kana hin beektu ajennu an durba jettee sitti dhiyaatte gaafa sana yoo ati itti seentu ati waan barbaaddu argatte akka durbaatti naachuraal haa ta'u artifishaal haa ta'u ati adda baasuu hin dandeessu baay'ee ishee abbaa giddi as biratti ilaal amma namni baay'een kinu as jalatti namoota barata hedduu jira kan qoosaallee akkuma jiru ta'ee wanti kun infekshinii hin qabu miidhaa mataa isaa hin qabu gaafii jedhu tokko ni deebista. Inni lammaffaa ammoo ani qorannoon keessan kun dogongora ta'uu fi waan hin deeggarre keessa dubrummaa deebisuu irraa osoo isin kan irratti xiyyeeffatuu qabdan dubrummaan rakkoodhaa miti garuu qaamuma namaa kana qulqulleessuu irratti qaamni dubartii amma fakkeenya dur dubartiin akka qayyattu wanti godhaniif maali akka aadaatitti qayyi kun qaama namaa kana keessaa uumamaan mi'oota inatti fasaashaallee wanta jiidhaa garagaraatu jira qaama namaa keessaa kan bahu jecha dhukkuba garagaraatii wantoota garagaraati kun maal godhama qayyi kuni qaama dubartii kana goggossee just bakka akka dassi jedhu akka uumamumaan akka walitti deebi'u yeroo walqunnamtii dalagdu sanitti jiidhinsa baay'ee hin qabu qilleensa garagaraan qabu hafuuran qabu waan si dabbaraan qabu bakka just akka dassi jedhuuf uumamaa waan sana godhanii beekta isin amma waan gammachuu daqiiqaa 5 hin geenne qaama isii ka qara banamee akkas qulqullaa'e kana ganaa qorichatti nayxanii akka waan lasga amiiriidhaan akkana waliin maxxansanii kana atamma qubuma kan kee kana bar amiirii quba kanaan tuyxee quba kanaan illee tuyxee yoo akkana waliin qabde qubni kan foon kaasifatee ka'a malee addaan hin bahu kan nasigaan ammoota baay'ee foon kan kee wajjin ka'a wanta amma isin gootan jeelii fiddanii qaama isii keessan naxxan fidee asii yoo dhiirritti dhiibu dammoo foon isii kana kukkutaa ka'a jechaadha kanaafuu infekshinii mataa isaan qabu. Okay, gaafiin bakka kana jiru waa lama la. Tokko rakkoo adda addaa saniif fulmaata qabdu ka jedhudha. Rakkoon suni jalqaba walqunnamtii saalaatiin kan dabarfatanu dhukkuba adda addaa jira. Gonorrhea, syphilis, something ka jennu waa hedduu jira. Sun infekshinii walqunnamtii saalaatiin darba parsantii 90. Parsantii 10 yeroo tokko darbee fakkeenyaaf intalli tokko yoo infekshinii qaama saalaa qabaatte mana kan kee keessa jiraatte keessattuu biyya ammayyaa biyya guddate kana keessatti poopoo fayyadamnaami. Pooppoon isheen irra teesse kanatti jaartiin kan kookiin jaartiin kee dhaqxee irra teessi taanaan poopoo irraa qabuu danda'a probability akkasitti itti darbuu danda'a kun infekshinii. Gaafa kana maal godha fincaanni muddaa fincaanni boraa qaama saalaa ni hoksisaa qaama saalaa keessaa wanti adii yookiin keelloo fakkaatu ka foolii ajaa ka qabu ni baha qaama saalaaf annura gidduutti gawwaraana kana keessaa tokko qabaannaan kana hunda keessaa tokko qabaannaan isuma bakka. Specialistii bira meeqa yoo deemtes empirical treatment jedhama ka kennamu. Gonorrheaadhaa, sifilsiidhaa, karkiriidhaa, jaankaa keessan seentu hunduma ka fayyisuu danda'u dawaa waliigalaa kennitaaf. Ka ittiin qaama saalaa dhiqattu, kireemii adda addaa waliin maktee ka hoksisu sanaaf infekshinii gubbaarra jiru kana ka balleessu, ka bulbultee dhugdu, antibiyootikii ayina 4 waan akkasii walumatti yoo xiqqaate dawaa 8 walitti fudhachuu qabdi torban tokkoof. Yoo kana fudhatte ibbatti fayyiti hunduma jara kana keessa kun qoba kun infekshinii dhukkubbiidha kun wanti dubbachaa jiru kosmootiksiidha kamma ittiin bashannanaa jiru ittiin itti qoosaa jirru jechuudha garuu qoosaa fakkaata malee barumsa siti serious amma warri keenya meeqatu maqaa dha'uun fedhu kaarma jaraa sarjariidhaan lilmeedhaan guddifatanu jiru
uddu jaraa lilmeedhaan guddifatanu jiru 20,000 30,000 kafalaas Dubai an riyoonni kan koo dubartiin meeqame kanaan beeku jechu ka waliin teenyee shaayii buna jennee waliin taphannu jechu ka hojjetan an sana iddu trusting ittiin qabu sanarra herbaaliidha wanti kuni naturalidha dawaa adda addaa fudhattee dawaa oggu jettu supplement herbaalii amma fakkeenyaaf herbaalii yoo fudhatte herbaaliin kun dooziin isaa kana sana jedhamee adda baasuu hin dandeessu yookiin doozii itti guddataa wanti kun maal fiduu danda'a over production of cell fiduu danda'a san jechuun kaansarii jechuu yoo control hin taane eegumsa fayyaa kaantirii sanaan biyya sanaan to'annoon irraan godhamin researchiin irraan hojjetamin rakkoo fiduu danda'a kaansarii fiduu danda'a keessattuu ka shamarranii kana breast cancer uterine cancer breast cancer jechuun kaansarii harmaa uterine cancer jechuun kaansarii gadaameessaa kana fiduu danda'a waan ta'eef of eeggannoo barbaada researchi adda addaa hantuuta irratti isaa ta'u maal irratti isaa ta'u hojjetamee clear cut gaafa approved ta'u ni seena amma Dubai keessatti ka jiru waan akkasiiti an sanniin deeggara tokkoffaa progressiin ati agartu harra fayyadamte harra osoo hin ta'in fakkeenyaaf ka harma guddisu kireemii jira ka udduu guddisu kireemiidhaanis kiniinaadhaanis ni jira guyyaa tokkotti guyyaa lamatti afuufee miti ka guddisu baatii tokko baatii sadii fayyadamte gradually small by small cholesterol ati qabdu borci cooma ati qabdu kana garaarraa gara uddutti geessaa deema sigale no kolfa miti amma يقبلوا برباد warra borcee qabu san hundi achi deebisaami ammas shamarree asiif waan qabdu wayii Kabiraan baasuu fi yaada akka garaa